Liftu biyya ma fuudhee barana osoo biyya kana hin dhufin. Wanni isin waliin. Maa? Biyyaa waliin beektani. Biyyaa waliin beektani dura wal barattani eessa wal fuutan. Namni biyya odoo waliin beekne akkamiin wal fuudha. Wal ila seenaa dhugaasitti immoo waraaba borborin wanni kun seenaa ta'a wallahi. Jalqabaa altaraa 26 lammaffaadhaan jara kun dhumeera mangistii keessan na dubbisi yoo barbaaddetti borsii dhufa. Jalqaba biyya wal fuune isin biyya alaa deemnaa wal lollenu. Ayyee. Wal lollee araaramuu dinne. Ashee. Viitamii shan jira araaramuu dinnee eega turree gaane booda bakka gizee namni nu kadhatu dinnee ufii araaramne booda naaf ishee. Okay. Keessa Amma hubata. takka faamilee giftii koo weelkaam eega araaramne amma kana booda naaf hati Ababa tokko guys. walitti deebi'u illeen taanu dhufte yaati mana. Qurxummii jette san qurxummii si biraa qaba wallahi. Har'a namoota isii doktora tana waan cimaa goosisuu barbaada wallahi. Nama isiin hin eegganne wayii bilooksisuu barbaada wallahi. Guys, triple. Innaa bakka akka nama tokkootitti waliin jiraannaa waan nu barbaachisu irratti waliin dubbanna garuu hin himnu himinii walii galle. Wal jajjabeessina. Yoo nama biran na argitu muudii manaa eedisiim jettee siillinan illee. Giiftii. Wallahi har'a sii dhumatte immoo har'a sii dhumatte si. Trippili. Mata lukubar. አንዳንድ የኦሮሞ ወላሂ ምስኪን ያወል Maal jedhan? ሚዲያ irratti kan mini ችግር አለ kun Seenaa dhugaati. Dhaloonni boruu dhaloonni qubee irraa baratu himi. himi jetti wallahi himi jetti argite akka ta'u dura geeffatu jaalattu guys family Dr. Bitu Wayyee. engalchuu wallahi engadda qurxummii si adaba manaan jettee qurxummii na dorgatte abadan hin biloo wayyuu namu garuu isin miskiina waan na goote qurxummiif jedhee biloo ka'a. Guyyaa sa'aatii kana namni sa'aatii bilookii keessaa nama yaasutti akka hin waa'ee bilookii yaasuuf taate. Ji'a Ramadaana kan biloo keessa jiru gadi hiitta. Mikinaatu ji'a seexanni itti hidhamu. Na dorgattee biree qurxummii si adabee ture maaliif na dorgatte? Seenaa ta'e seenaa jireenya kan keetii kan laayifii biiftuu waliin nutti himtu. Miidiyaa irratti nimini naan jedhaa jiran akka. Rakkoon qabu koo isinirraa baranna barnoota isinirraa fudhanna. Miidiyaa irratti ni himamu doktor. Seenumatu hin jirre. Ennaa anaaf isiin anama bakka wayiitti yoo argu my sister jedhaa walumaa gallee. Maal jechuun walii galuun? Kan duranii fi tantee taate akkamiin walii galtaati? Maal jettee walii galu? Bari awwal lolle kaa'ama barra talaaqee nama. Meeqaan talaayite? Lama. Takkittiin hafteetti kadeeffadhu. Raawutti illee takka qofa irratti hafe isii illee takka irratti hafe. Ishee. Namni niqaa guutuu qabu amma giiftii qofa. Sirraa. Ishee.
Seenaa dhaggeeffatu ni masitti tola. Nama guddaa jala guddatti. Mataan kee inshallah hadda wallahi bakka nan jiru akkam. Maal? Maal beekan? Hirribatte? Wallahi hin beeku wanna dhukkubaa. Wallahi dhuguma nama hin shakkisiisu mee wanti kun ilaali sirriitti. Kawaayee biiftuu moo? Nattumaayyuun suulu shakkisiisu rabbiin humne ila. Hafuurumaa natti hin dhawwa. Doktor Family Kofi warroonni Qur'aana barbaadan namni Qur'aana afaan Oromoo Qur'aana gosa kamiyyuu nu biraa barbaadan Qur'aana akkanatti Qur'aana qalamaa Qur'aana aadii qabna fi fayyadamaan dhaamsa kennaa fi guddaatti jira jiibii 32 jira jiibii 16 jira faamilii kee namoota maqaa keetiin dhufan diskaawuntii godhaa fi na qofaa miti. Qur'aan afaan Oromootis jira. Qur'aan afaan Oromoo warri barbaadan akkanatti afaan sadii hiikame. Qur'aanni kun bira jira namoonni Qur'aanni yeroo baay'eetti ulfaatu. Qur'aana kana fayyadama inshallah barachuuf baay'ee. Bilbilli gosti kamuu jira. Qur'aan jira. iPhone jira. Bilbilli xiqqaan. Irraan wafidi wallahi. Esa jira anatu si fijisiisa lubbuu kamiin barbaadda zila barreessiti fida ani mana si fida mee kamiin kameeqa barbaadda afaan Oromoo meeqa Hamza kan afaan Oromoo 150 dha in fiddaa fi shi as bullingi hiyarra yaaniin ergitaaf si lokshin si erga Rakkoon qabu warra naannawa kana jiran qaamumaan fidaaf akka diraayiveriin ittiin irra hidhi. Dubaay jiraan Dubaay. Lubbuu waliidhaa saala. Guyyaan sii fidu. Okay haa fidu yoomiin hardhamu. Mina barreessi hardhamu yoom si haa fidu guyyaan si haa fidu. Guyyaa sii fidu natti miti sii fidaan. Boru fidi fishi Hamza. Tole buldingi keessanirraa. Ayyana fidaaf nama si walgee qo'ee gataati. Diraayivarii irratti reegurra ani qaarkomaan achi fidaaf. Yaa nama amanuu dhakko. Nama calabatu. Toleesh. Namni biraa namni Qur'aana afaan Oromoo barbaadan Qur'aana aadii Qur'aana qalama warri barbaadan. Keessoo na dubbisaa namni asiin isinitti hin tolle namni olgaluu barbaadanis olgalaa isin harkisa. Takka takkaan kun asirra isin galchaa deema rakkoon qabu. Okay family. Innaa bilbilootan nu bira jira bilbilli Saamsingii, Altiraa, Ayfoonii bilbila gosa kamiyyuu nu bira argattanii Ayfoonii takkaffaa fi lammaffaan illee jira kan 5,000 illee jira kan 500 illee jira. Okay? Akkuma filannoo keessanitti dhiyeessinee isiniif hinna kama dandeettan xalabataa abbaa iPhone 17 Pro Max namni ta'uu barbaadan immoo diraama 40 qofaan carraa muraa jira. Firii diraayivarii parsantii 25 diskaawuntii nama meeshaa mana kanaa xalabateef. Nama maamila mana kanaa ta'uu barbaadu diraama 40 qofaan yookaan qarshii biyyaa 2,000 qofaan abbaa iPhone 17 Pro Max carraa muraa jirra yaala. Ramadaana kanaa sarpiraayis singoona. Okay. Assalamualaikum. Qur'aan irraa guys dhageessanii namni Qur'aana afaan Oromoo Qur'aana qalamas barbaadanu mana kee jiran mijirtan dhaqaatii fooloo tolchaanii anas yoo dubbistan rakkoon qabu fooloo tolchaanii isallee dhaqaalaa kofisallee furaadha. Anallee dubbistan kan afaan Oromoo moo kan qalama kan barbaadda?
Kan barbaada Mirtayiba kan afaan Oromoo kun amma isinitti argisiisan turre. Akkana barbaadanii kun olaalin garana barbaadde moo kana kan afaan Oromoo kun diraama 150 qofa. Diraama 150 keessa isaa akkana kun afaan sadii Ingiliff, afaan Oromoo fi Arabiffaan jira. Ingiliffallee baratuuf isinii salphataa Qur'aana dubbisuudhaaf immoo bakka Qur'aanni isin qabutti keessaa namnummaan qaraatii dandeettaniyyuu namni Qur'aanni isinitti ulfaatu afaan Oromootiin bira jira waan ta'eef hiika isaa nama gaafattan dubbisuudhaaf nama biraa isin hin barbaachisu. Okay, family. Guys. Abu Dhabi erguun nan danda'e. Abu Dhabi bakka feetan nama Emiraatii keessa jirtan bakka feetanitti isin erga. Bakkuma feetanitti. Carraa warri muruu barbaadanillee gara keessootiin lakkoofsa kiyya.